Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka jirtaniif haala jirtan keessatti isiniif haa qaqqabu. Maqaan koo Shuumii Darbichiin jedhama. Orotex chaanalii keessan kan waa'ee kompiitaraa fi sooftiweerii akkasumas itti fayyadama isaanii akkasumallee beekumsa waliigalaa dhimmoota kompiitaraa wajjin wal qabatanii jiran hunda kan irratti isiniif qoodu yommuu ta'u, maatii chaanalii kanaa taatanii kan jirtaniif galatoomaa isiniin jecha. Warri maatii kanatti dabalamuu feetanis like, subscribe, share akkasuma comment gochuun maatii keenyatti dabalamuudhaan nu waliin hojjechuu ni dandeessu. Guyyaa har'aa kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa gadi lakkifamee jira. Isa kanammoo akkamitti ragaa keessan yookaan ragaa qormaataa keessan akkamitti argattu kan jedhu san waan tokko isinii qooduu fi akkuma beekamu yeroo qormaata biyyoolessaa rizaaltii yeroo laallachuuf jedhamu yeroo baay'ee biizii ta'uun akkasumallee argamuu dhiisuun illee hin jira waan ta'eef isa kana bifa kamiin hojjechuu dandeessu yookaan saayitii alaa kamiin search gochuu qabdu kan jedhu san waan tokko isinii qooda. Biroozerii kamiyyuu bantanii result.neea.gov.et jettanii yeroo enter gootan yookaan search gootan lakkoofsa addummaa keessan yookaan registration number keessan galmeessitanii search kan jettu bataniin mallattootiin fuuldura ishee kan jirtu san gaafa tuqxan rizaaltii keessan gama bitaan maqaa keessan gara mirgaan immoo rizaaltii keessan bakka itti argattani isinitti mul'isa. Wantoota kana piriinti gochuu barbaadan illee batanii piriinti jettu san tuqxanii illee laallachuu dandeessu. Ragaa keessan saabjektii fi akkasuma maarkii fuuldura isaatti kan jiru san guutummaatti laallattanii ragaa keessan beekuu dandeessu jechuudha. Galatooma.